نجرمه أكم جرتوا نجا كيسني بقى جمدة سنجتشون بربادة حمزة في أشتي بقى جمدة بقى أسجيشة دوغا واحد دو كيسة دبرته نمني هدوم فرانكي سه أكسمان من هدول لين بيكو تكي سولين كباني فورو إن كبدو yoo ati keesii fuutu taate kamisiin mataan baafadha warra jeetu jira. Har'a ammoo mataanii ijaan yookiin gurraan baafadhu jennaan warra akkasiitiin dubbii guddisaniif bu'aan qabdu harargee maal jetti dubbiin guddatteef harratti hin fe'atan jaanii waan tokko waadaa isin seenuu barbaada asirratti ashittii fi Hamzaaf silaaga erga gartee guyyaa gammachuu keessanii nikaa godhatanii guyyaa gammachuu keessanii geessan wal bira dhufuun dirqama. Maaliif jaarsaa jaartiidha halaali rabbiitu hayyama waan ta'eef wal bira dhufuu qabdanii. Kanaafuu yoo ashittiin gartee waa jirti natti fakkaatama. Yoo ka biyya dhuftu ta'e ani tikeeta ispoonsara guutuun taa'ee jechuun akkasii bira dhuftu. Osoo waan takka hin kafallee ispoonsara guutuu piroosesa Ijiptii kanallee alumaa hojjeta. Warri hedduun ni beeytanii piroosesa gara Ijiptii kanaas anumaatu asii hojjeta. Ijoollee gara Ijiptii deemtu tanaas anumaa piroosesa guutuu tikeeta irraa jalqabi hanga fiizatti osoo isin qarshii takka hin baafne. Andammoo xayyaara piraayiveetii naa kireessa. Piroosesa guutuu qabaa fi anaatu takoo isaatii miti dhugaati anaatu if qabee fi hanga gartee Hamzaan simachuu qofa. Boolee gartee eerpoortii biyya Ijiptii ilillii afee maaliif michiyyoo warra guddaati michiyyoo warra arsiiti michiyyoo bareedduu tana eerpoortii ilillii afee simannaa ajaa'ibaa godhee fi warra gartee achitti simatullee duuba hiriirsee ifiifis uffata ajaa'ibaa uffatee waan gartee isii barbaachisuun danuutu asii godhee fi ilaa gad ergaa fi jenna. Akkasii gama kiyyaan taniif qabeetiif hin jiran. Thank you. Galatoomii ulfaadhu wallahi rabbiin yaada muraada keessa yaa guutu atis rabbi lama si yaa godhu atis yeroo gabaabduu keessatti jimaan akka inni ta'e akka ergitu. Dhugaa hedduu waan baay'ee nama gammachiisu waan baay'ee hamilee namatti horu yeroon keessa jirru kun zamana dijitaalaati zamana intarneetaati namni jechuudha amma dura yeroo wal dhibachuu jedhu yookaan ijaarrachuu jedhu jechuudha lafarratti wal ilaalee wal beekee wantoota akkasiitiin har'aan tana garuu namni miidiyaa irratti jechuudha wal ilaalee osoo qaamaan wal hin beekin jechuudha amala miidiyaa irratti re'aakshinii ati miidiyaa irratti qabduuni sadarkaa kam ilmi dhiiraa kabajaa akkasii qabu sadarkaa haadha manummaatiif akkasii kaadhimatu fakkeenyummaa guddaa nuuf kennee jira obboleessi keenya Hamzaan jechuudha yeroon kana jedhu obboleewwan keenya kaan gaarii miti yookaan amala badoo qabu yookaan ammoo madaalliin kaasa jechuu barbaadeetti miti. Hamzaan jechuudha ashittiin obboleettiin keenya miidiyaa irratti gochaan isii gootu kun shamara akkamii akka taate osoo isiin rifleekt gochuu baatteeti sadarkaa kanitti biyyi biraa taa'ee mucoo waliin guddanne mucoo ganda biraa itti amanee jaartiin godhadha jedhee gonkuma jechuudha yaadu. Mucoon kun jechuudha miidiyaa hawaasummaa irratti beekamtii qabaattu miidiyaa hawaasummaa irratti fudhatama qabaattu miidiyaa hawaasummaa irratti namoonni hedduun beekanu hanga dandeessuun eenyummaa isii adaba isii akkuma sana ammoo namuusa intala Oromoo akka intala Islaamaa tokkotti wantoota agarsiisuu qabdu waan hunda dandeesseen jechuudha of qabaati kan isiin nu agarsiisaa turte. Jalqaba irratti big respect ashitti galatoomi kana gochuu keetiif shamarran hedduun fakkeenya fudhachuu dandeessu. Obboleewwan miidiyaa hawaasummaa kanarratti miidiyaa hawaasummaa fayyadamuu jechuun namni nama hordofuu foolowarri keessan miliyoona yookaan 10,000 ta'uu miti. That is only number. Sun lakkoofsa malee maanarii keessan eenyummaa keessan kaayyoo keessan galma geessisuuf jireenya keessan miidhagsuuf shoorri taphatu 0+0 bu'aa tokko iyyuu hin qabu. Hanga dandeessaniin fungee ta'i gabaabduu ta'i boortillee qabaadhu gurraattis ta'i magaalas ta'i diimtuu qofa jettanii effektii ofitti facaasuu qofa miti yookaan ammoo jettu waan akkana goggootan miti. Isa dhugaan isin jedhu obboleewwan amala gaariin laali. Namni nyaata gaarii wayii namaa fidee yeroo nyaata san fidee nama bira kaa'u huccuu fokkataa yeroo ilaaltu appetaayitii si cufooyitii yoo gad dhufee jedhe nyaanni bareedna inni hojjetee jedhe sitti hin tolu jechuudha sii galee ilmoon shamaraa tokko hangamuu miidhagina yoo qabaatte miidiyaa hawaasummaa irratti adaba namuusa yookaan ammoo wantoota shamararraa eegamtu ulaagaalee shamararraa eegamtu hin guutte taanaan
Dabbaa jettu dubni keessan abaduu hin jiru dhaloota namaa kun dabbaa maal jettu mitiiti dhaloota rukutama. Isa qabaatu maali taatu natti waan tokko bu'aan qabu. Miidiyuu marratti dhufee laal Maammadoon akka kootii kun si wajjiniin kolfee yeroo hirribni isaa ga'e hirriba saalaa isheettidha jechuudha sii galee. Kanaafuu qalbii qabaadhu sammuu qabaadhu. Hamza atis wanti sirraa barannu guddaan namoonni waan fedhan yoo jedhan yeroo kamiyyuu yoo ta'e ati eenyummaa keessit beeka sii ol kan beeku abbaarra kan beeku budaadha jetti Oromoo yeroo dubbattu. Mammaaksa tokko sinii keen dubbii kiyya goolaba. Mucaa daa'ima tokkotu re'ee hoota tiksa yookaan hoolota jechuudha. Ijoollee baadiyyaa hundi keenya re'ee hoolaa tiksaa guddanne. Osoo re'ee kana tiksu guyyaa hunda wangoo yookaan jeedallinatti dhufte jedhee iyya. Qotee bulaan jeedallitti dhufte jedhee itti birmata jechuudha. Mucaa kanarraa jeedallaa ari'uudha. Wayita dhaqu jeedalliin jiru mucaa yaaduma iyya malee jeedalliin loowwanitti yookaan re'ootatti dhufteetii miti amalumaaf iyya malee. Guyyaa tokko dhaqan waa tokko hin jiru dhiisanii bakka dalagaatti deebi'an qonnaan bultoonni naannoo san jiran jechuudha. Guyyaa lammaffaallee jeedallinatti dhufte jedhee gurra quba kaatee kuukuyyedha. Ammallee yeroo dhaqan waan tokko hin jiru. Guyyaa sadaffaa jechuudha jeedallumti dhugaatti dhufee jedhe. Sinii galee yeroo mucaan akkuma kana jeedallinatti dhufee jedhee iyyuu qotee bulaan mucaan yaaduma iyya malee jeedalli wayiitu hin jirtu guyyaa lama dhaqnee nu kijibe inni dhaqinaa jedhee dhiisee uummanni ofirraa dalaga ofii eegale. Jeedalli mucaa sanallee nyaatee re'ootallee nyaatee akkasanatti isa balleessee jiran isinii galee. Hamzaan tarii kalee qoosuu danda'a. Hamzaan tarii deengedda qoosee jechuu danda'a. Hamzaan garuu har'an qoosne dhugaadhaan kallattiin isin agarsiisee jira. Tarii kaleessa waan inni qooseef gochaan inni godhe kun piraankii gochaan inni godhaa jiru kun yookaan jarri kun godhaa jirtu kun miidiyaa irratti. Allahu akbar dubbattee bar firraa fittee bar. Ishii agaree mun dubbanne amma dubbachuu. Gammachuu raawwatee. والله إن شاء الله أمرنا بسنارة الإسلام زكية إن شاء الله أريد بنا سيفي مرة ساي. السلام عليكم. مبروك ألف مبروك سنين جنة جرا أشتي في حمزة بقى جمدني ربنا أمري والإنسان عليه رسول هرا بلا بايدا أنا كجم كيات يدوتا كسنين جمدة أشتي اللي أكا أبلتي تيتانغفا ويايسي سنة جمدة في جرا ما شاء الله يدو سنجالنا جبادا Hamzaalee namicha baadhaa ashittiilleen takkatti baalee nu qabnu wal jabeeffadhaa jajjabaadhaa isiniin jedha akkasii baay'ee tokko gammade wallaahi waan jedhu waan dhiisulleen beeku ashittiilleen baga gammadde isiin jedha dubbii namaan dhagayinaa waa'ee miidiyaan dhagayinaa jiru teessan rabbiin isinii haa bareechuu galatoomaa inshaallah ta'an isin duuba du'aa isinii goone hedduu takka galatoomaa ulfaadhaa. Yoo Hamzaan isin jalaa callise namoonni hubadhaa sagalee miyuutii godhee isin dhaggeeffataa jira waan ta'eef biyya jarri jiranu sana waan shaa jedhu jira hin beektu biyya jarri jiranu kana waan shaa jedhu waan hafuura namatti hafuufu jireenya feekii jiraatu biyya arabaa kanatti dhiifama naa godhaatti. Kanaaf sagalee miyuutii godhata. Gammachiisuutu sarara jira jechuudha. Akkas godhee ishee dhiisaa jechuudha. Maaliif isheen jaaladha. Sanaafuu naaf haa gammaddu jedhee dhiisuutu sarara jira. Sanaafuu isaan jettutti wanta qallee miinaa piliis. እና ኢሳኒፍ ገመዳ የጆሌ ተና ኢሳቲ ያው ወሊን ሸምባጀዳ ገለ nuti dhalatte siin jedhaan ilma arsiiti yoo achiin ol lakkoofte bareen torra walitti dachaananu ilma nadeerraniiti dubbiin gabaabdu. Taani silaa guyyaa aruuzaa taate dhaamata guddaan dhaamadhaadha tiktok kanarratti amma gammachuu Hamzaati guyyaan har'aa gammachuu teessan ta'addaan hin cinne rabbi isinii haa godhu. Gammachuu teessan tabakka geettu rabbi isinii haa godhu. Ija haasidaa rabbi isinirraa haa qabu. Muyyattiin tunillee wallahi dhugaa rabbi dubbachuuf inuma agarraan sooshaal miidiyaa kanarratti intala aadaa baqabdu, intala aadaa beektu, intala maatii kabajitu, intala waa'ee maatii ofii yoo dubbattu yoo waan gara garaa hojjettu waan gaarii irraa arginu isinillee baga gammaddee rabbiin jaarmaya keessan jaarmaya utubaa sibiilaa rabbi isiniif haa godhu isiniin jedha. Taani obboleeyyan teenna ta'a. Ana waliinu TikTok kana gubbaa jirru hawaasni keenya ka lafarra jiruu fi nuun TikTokii irra jirru kun wal adda. Akkaataan hawaasni keenya seenaa fi aadaa walii akkaataa walii itti wal beeku itti wal kabaju akka nu'uu sooshaal miidiyaa kanarra jirrurraan wal adda duddaaf gara jechuudha. Kan akkasitti qabannee hawaasni keenya ka lafaa hawaasni ulfaataan wanti nuti asirra dalaynu asumarratti haa haftu yeroo kamuu. Yoo ilmi arsii tokko intala harargee takka asirratti afaan hamaa jedhee waan gara garaatiin waliin buunellee asumarratti hambisa.
Social media ma gubbata haftu hamtuun nuti dalaynu hawaasa keenyatti gad hin bu'in. Intalti argeetiif gurbaan arsii tokko yoo ol fuudha yookiin intalti arsiitiif gurbaan argee tokko yoo ol fuudha yoo wal dhabanillee akka maatii gad hin buune akka dhiyoo obboleessa keenya fakkeenyallee godhachuufi miti. Mucaa Finfinneetti haadha manaa isaa wajjin wal dhabanii wanti sun fagoo deemte wanti akkasii gaariidha miti. As gubbatti haftu rakkoon maatii lamaan jidduu uumamte jidduu tana gubbama keenya kanatti haftu rabbi hamtuu akkasii isinirraa haa qabu siin jedha Hamzaa keenya si jaalanna. Amma wanni tadabarte gundoo tahafte guddoo jedhan. Amma beektaa qoosaallee bifa jijjiiruun sirraa eegamaa kana atuyyuu ni beekta. Nama hedduu jaalala qabsiiftee keessaa takkatti fuutee kun martinuu ija sirra kaawwatee jira oofinaa jedha jedhiin yeroo takka tunillee barbaachiftuudha. Warri ijarra kaawwattanillee garama qulqulluun jalaa hafaa itti tufaa fi rabbi isinaa ijaarma keessan ijaarman diigamne rabbi isinii haa godhuu horaa bulaa deebanaa jedhanii maal jetti seetani hawwanni teenna yoo gurbaan fuudhee galu tana hawwan obboleeyyan teenna ta Harargee jechuu dandeetti. In fuudhuu jettee hamattuun biyya fuudhee naa galee dhalattuun kiyya jetti. Taan itti guuttattanii baga fuutee rabbi waliin isin haa ga'u. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Obsa Ahmad Turkiin saati kashooti tike waan fakkaatti. Sooree nu galchi sooree as jala jirti sooree piliis sooree galchi. Sooree miizee guddoodha bar namni nani isiniif qaadime isin jidduu ka'ee isiniif qaadime isiidha sooree galchi. Namni biraa Muniiraa fi Abdii kamtu dura? Abdii. Muniiraa teenya naa obsite yaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hamza ko. Mabruk habibi, mabruk baga gammad. Wallahi hedduu si gammanne jirra Hamza keenya osoo biraanki ma jenneetumaan amma biraanki jarri kun ajanda mana godhaartennee sinneena dhugaa gootanii nutti as deebitanii. Maashaallah inni irra. Wallahi hedduun itti tolee jira baga gammaddanii baga walitti dabalamtanii lama ta'a ciisaa kudha lama ta'a kaa isiniin jenna. Asirratti wanti dhaamsa akka dabarfadhe yoo jiraate osoo wanti akkanaa kun kutama hunda keessaayyuu akkuma kanaan wanti kun itti fufee sila gandummaan kunis xiqqoon irra ta'a. Kutaa mara keessaayyuu akkanatti walitti haa dabalamanii wal fuudha Arsiin Harargeen Jimma gaafsan gandummaa wanti jedhamu kunis miidiyaa kana gubbaa hin bada. Kanaaf baga gammaddee mabruk siin jedha Hamzaa ko. Anis akka gaazexeessaa tokkotti miidiyaa kiyyaa waan jechuu qabuuf waan dabarsuu qabu ni dabarsa. Wanti kun wanti dhaabne yoo jiraate asumaan akkuma warri si gammade jiru warri si gaddes jira sitti gaddes jira isinis rabbiin obsa isinii haa kennu warri gadditan. Akkasuma warri Shaarukaanin illee dhabdanii faateedhaan Shaarukaanin jaalattanii dhabdanii rabbiin sabrii isinii haa kennu obsa. Jajjabina rabbi isinii haa kennu isiniin jenna. Akkasii Hamzaa kenna mabrukii baga gammaddanii akitti illee jara kana jirti baga walumaan gammaddanii isiniin jedha galatooma. Galatoomii Abdii gaazexeessaa obboleessa keenya xiqqaa galatoomii ulfaadhu jara kana hawwiin ati kan ta'eef hedduu bareedaadha.